Yuunivarsiitiin Wallaggaa bara 2025tti hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo hojjetaa jiruun Yuunivarsiitiiwwan Afrikaa beekamoo 25 keessaa tokko ta'uuf hojjechaa jiraachuu himee jira. Oduu tana Waaqshum Tafarraatiin nu ergee Abtaamu Saamu'eel immoo akka tanutti qindeessee jira. Yuunivarsiitiin Wallaggaa bara 2025tti hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo karoorsee hojjetaa jiruun Yuunivarsiitiiwwan Afrikaa beekamoo 25 keessaa tokko ta'uuf hojjechaa jira. Hojiirra olmaa karoorichaafis yeroo dhiyootti Inistituutii qorannoowwan beekumsaa irratti hojjetu hundeessuun hojiitti seenaa jiran Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Eebbaa Miijanaa. Beekumsi hawaasa keessa jiru utuu irratti barreeffamee utuu qo'atamee waan hin dhumnedha. Fakkeenyaaf Bancootee hojii wal qabatee handoodee akka saamunaatti fayyadamaa turre hundumti keenya dabalatee qoqqoocaa dabalatee coroorsaa dabalatee wantoonni naannoo kana jiran baay'ee bal'aatu jira. Kanaaf isaan kanallee akka fuulduraatti bal'inaan akkaataatti qo'achuu dandeenyutti kan mataasaa danda'e instituushinii mataasaallee dhaabuutti deemuu dandeenya. Hojii fakkeenyummaa hayyootaa fi barattoota yuunivarsiitichaan hojjetamaa jiran beekumsaa fi muuxannoo qabnuun bira dhaabbachuu qabnaa kan jedhan ammoo miseensa boordii yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Abarraa Dheeressaati. Inni beekumsa qabu beekumsaan, inni humna qabu humnaan, inni muuxannaa qabu muuxannoo adda addaa fidee yoo iddoo tokkotti fakkeenya akka ta'u moodelii jechuun fakkeenya guddaa akka ta'u yoo hojjenne waa bu'aa hin dandeenye kan jedhu bright idea. Qooda fudhattoonni maricha irratti hirmaatanis gahee isaanii kan ba'an ta'uu himaniiru. Warra kaaniifuu akka fakkeenyatti ta'uu hin danda'a kan jenne eegnuudha. Abdii nutti laata kuni abbaa dhimmaatu ani kana fakkaachuu narra jira. Ga'ee natti kennamerraa ergama natti kennamerraa ka'ee ani kana fakkaachuutu narra jira kan jedhee abbaa isaatutti qophaa'ee abbaa dhimmaatutti qophaa'ee wanta ta'ee hojiirra oola jedhee tayyaadani. Waan gaariitu jira. Yuunivarsiitiin kunis ta'ee nus ta'ee tirmaannee yuunivarsiitii kana akkuma jedhame Afrikaa keessa otoo hin ta'in addunyaa irratti akka inni beekamu gochuun Oromoon beekaa baay'ee qaba. Nama barate hedduu qaba. Yuunivarsiitii kana guddisuu mitiiti biyyattii kana guddisuu kan danda'u qaba waan ta'eef waan guddaa hojjenna wajjiniin jedhee tan eksperiyansii irraa sheer godhe. Marii kana irrattis hayyoonni yuunivarsiitiiwwan biyya keessaa fi alaa 1,000 ol hirmaataniiru.